Kebor Multimedia Production. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee Eida bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii shaniin ummata musliima addunyaa guutuu jirtan hundaan baga rabbiin nagaan isiniin gahe jechuun barbaada. Kanatti aansee hiriyoota koo akkasumas maatii koo hiriyoota koo keessattuu ijoollee Kebor Multimedia hojjetan baga rabbiin isiniin gahe jazaa keessa rabbi isinii haa deebi'u jechuun ni barbaada. Ummata musliima addunyaa irra jirtan hundaan baga rabbiin nagaan isiniin gahe baga as geettanii baga itti geettan jechuun barbaada. Ayyaanni ayyaana gammachuu kan jaalalaa kan gammachuu kan ulfinnaa rabbi isinii haa taasisu jechuun ni barbaada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hunduma keessanin baga Eidal Adha barakaa nagaan isiniin gahe jenna. Inni kun kan barakaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan waan barbaannetti argannu akka nuuf ta'u jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga ayyaana Eidal Arafa waggaa bara 1445 isin gahe. Ayyaanni kun ayyaana barakaa kan kuufaa fi gabbinaa nuuf haa ta'u. Jalqaba namoota ittiin isin gahe jechuun ni barbaadu. Ummata Islaamaa kulliidhaan baga rabbiin Eidal Arafa bara 1445 irra deebiidhaan ittiin isin gahe jechuun barbaada. Ittaan suudhaan obboloota kiyya fageenya adda addaa irra jirtanii fi kanneen ammoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi isaaniitiyyuu baga ittiin isin gahe. Ayyaanni kun bakkuma jirtanitti kan kuufaa fi barakaa kan gammachuu kan milkii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Galatooma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga ayyaana Eidal Adhaatiin isiniin gahe hordoftoota amantii Islaamaa hundaaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah hunda dursa rabbii guyyaa Eidal Adhaadhaan hawaasa muslimaa addunyaa guutuu irra jirtaniin baga Eidal Adhaadhaan isin gahe jechuun barbaada. Eid Mubaarak jedha. Achi keessaa immoo ummatiyyaa bakka isaan jiranitti Faatumaa ganama bakka ittiin isin gahe jechuun ni barbaada. Akkasuma abiikoo fi obboleeyyaniif ammoo obboleettii koo hunda isaanii bakka jirtanitti baga rabbiin ciida gammachuu ka jaalalaa ka barakaa ka imaanaa kanaan rabbiin nu gahe isiniin jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga ayyaana hoggaatiin isin gahe kan 1445. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بقى إيد عدهاتين هندي إسلاما ملا الدنيا بقى جرت هندت بقى سنين جهي بقى جمني بقى جمدني سنين جراه إيدك إن إيد بركة كدرما كججرما ربنا هاتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمانة إسلاما كالدنيا كنا رجعتنا هندينو بقتني سنجه عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتة حواسني مسلمة كم بيا كيس سرتان كم بيا ألا بكا إدال أضحادان سنين جه جتة جمانومان أولا نمني أن بكا سنين جه جتشو بربادو أمكوف أبيكو كان ربين سبب قدين أرجم سيسه عيد مبارك جتشوني بربادا. اتيان سودان دكتور عبد الله جالتا ما في كبجما كان تهن إسنينيس ماتي كيسانينيس جولة كيسان دبالته أبا فادا كيسان دبالته أكا بغا عيد عرفاتين إسنجه جتشون بربادا. أشمان ماتي كولا مفادا أبا فادا ماتي كيا بقى عيد كنان إسنجه عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى عيد الأضحى جسني إني كجاللا كنجها كجمتشو رب سن مرافو هاقولو مسلمة مرا بقى جرتنيتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أمة مسلمة إدل الدنيا جرتن بقى عيد بركانا عيد الأضحى إسنين جه kan biyya keessa kan biyya alaa iida nagaa kan milkii kan nasrii kan tokkummaa fi kan jaalalaa rabbiin hundaaf haa godhu jecha akkasuma miidiyaa keeboorillee
yeroo hunda hawaasa tajaajiluudhaan gaafii adda addaa magaalaa keessa deemee waa'ee islaamummaa shabaaba islaamummaa irra akka kakaasuuf sochii kana gochuu jira. Isiniinillee warra miidiyaa kanaatiin baga isiniin ga'e jechaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ayyaana Iidal Adhaatiin uummata musliimaa addunyaa hundaaf baga isiniin ga'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbii Eidul Arafaa kana rabbi muluu muslimaa rabbi baga nuun ga'e baga rabbi isiniin ga'e. warahmatullahi wabarakatuh. Durso rabbi ji'a kanaan baatii ulfaatu kanaan nu ga'e alhamdulillah jecha akkasumas ayyaana kana ayyaana ulfaataa ayyaana kabajaa ayyaana keessa wantoonni hedduun dalagamu dalagaalee hajjii hedduun keessa dalagamu ayyaana kanaan baga uummata muslimaa hundaa gahe jecha maatii keenyaanis maatii kiyyaanis uummata islaamaa hundaanis baga waliin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni keenya iida nagahaa iida gabbinaa iida badhaadhinaa iida umurii dheerinaa rabbi nu haa taasisu ayyaana gaarii agartee hiyyeessatti yaadan ka agartee ibaada ittiin dalagannu ka umurii dheerinaa ka agartee xiqqaan keenya guddaan keenya xiqqaa kabajee agartee ittiin ulfaanni rabbi nu haa taasisu jenna.